Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jedhameen waliin maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtoota maatiin Waaqayyoo akkam ooltanii. Amiin. Maqaan Waaqayyo keenya yeroo hundayyuu baha biiftutti haga liixa biiftutti kan kabajamee fi kan ulfaate haa ta'u. Barsiisaa kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen irratti barannu dhugaa jedha. Mee jedhaayi? Dhugaa jedha. Egaa waa'ee dhugaa Oromoon maal jedha? Waa'ee dhugaa ammoo kitaabni qulqulluu maal jedha kan jedhu wal bira qabuudhaan dorgomsiisneetoo ilaallaa ana faana ta'a. Tokkoffaa Oromoon dhugaan ilmoo Waaqaati jedha. Hin jedhu abboolii kiyya. Hin jedhu abboolii kiyya. Oromoon dhugaan ilmoo Rabbiitii jedha. Haadholii dhugaan ilmoo Rabbiitiin jedhu Oromoon. Dhugaan ilmoo Waaqaati yoo jedhu dhugaa fi Waaqni walitti dhiyeenya qabaachuu isaaniit agarsiisa. Ilmoon abbaatti, abbaan ilmootti haga dhiyaataniin homtuu walitti hin dhiyaatu. Kanaaf dhugaan ilmoo Waaqaati yoo jedhu Waaqni akkamiin dhugaa akka mararfatu agarsiisaa jechuudha. Waaqa nan jaaladha kan jedhu kanarratti hundaa'eetoo dhugaa jaalachuu qaba. Dhugaa jibbaa soba filachaatoo Waaqa nan jaaladha jechuun hin danda'amu. Daandii haqaa fi dhugaarraa maqaa dharaa fi soba waliin wal haammatanii oolaa bulaa ani Waaqa nan jaaladha yoo jettan akka aadaa Oromootti jechi keessan soba. Sababni isaas dhugaan ilmoo eenyuti? Ilmoo Waaqaati. Ilmaan wal dhabaa abbaa nan jaaladha jechuun hin danda'amu. Ilma jibbaa abbaa nan filadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf akka aadaatti dhugaan ulfina haganaat qaba. Inumaayyuu maal jedhama? Nama tuffatan daa'ima isaa jalatti dhaanuu jedhama. Hin jedhamu akkana? Maana wajjin jirtu moo? Nama tuffatan daa'ima isaa maal godhu jedha? Jalatti dhaanuu. Namni dhugaarii yoo jiraate abbaa dhugaa Waaqayyo tuffachaa jira. Namni dhugaa jibbu balaaleffatu yoo jiraate abbaa dhugaa wajjiniin wal dhabbii guddaa qaba. Wangeela Maatiyos kitaaba qulqulluu irratti boqonnaa 16 lakkoobsa 13 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaa akkana jedheetu gaafata. Namni eenyu naan jedhaa jedheetu isaan gaafata. Waa'ee kiyyaa namni akkamitti hubataa jedhee duukaa bu'oota yoo gaafatu kan namni jedhuun takka lama jedhanii tarreessanii itti himan. Ittaansuudhaan maal jedheeni namnoo akkana naan jedha. Akkasi nama raajota keessaa tokko siin jedha. Eeliyaas siin jedha. Muusee siin jedha. Ebaluu siin jedha jettan kana naan jedha. Isinoo anaan eenyu jettuu jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos gaafate. Amma waa'ee namaa miti nuyi Waaqaan eenyu jennaa? Namni Waaqa tuffachuu danda'a yoo kabajaa jirra. Namni jiraachuu Waaqayyo dagachuu danda'a. Nuyi jiraachuu isaa yaadannee jirra. Al tokko tokko bataskaanatti yoo deddeebinu namni kana balleesse jedhee qubatti qabna malee nuun ammoo qixa deddeebi'uu keenyaatiin Waaqaaf iddoo qabnu adda baasnee ni beekna. Namni Waaqatti hin bulu jennee hamaadha jennee qubatti qabna yoo gaariidha.
argaa jirtu namni ebaluunoo waaqan beeku jettanii too komattan jiraachuu danda'a niyoo halkaniif guyyaa sitti deddeebi'aa waaqanuma beeknaa haasa'an malee jireenyaan inuma beeknaa eenyummaa isaa inuma beeknaa jabina isaa inuma beeknaa arjummaa isaa inuma beeknaa jaalala ta'uu isaa inuma beeknaa abbaa dhugaa ta'uu isaa inuma beeknaa waa'ee namaa qofa miti bar ebaluunfaan Kiristoosin akkana jedhu jechuu dandeenya niyoo Kiristoos dhuguma abbaa isaa waaqa kan ta'e ilma dhugaati jenneeti itti bulla moo akkamiin itti bulla uf gaafachuun barbaachisaadha gooftaan dukaboota kanadha kan isaan gaafate maal jedhaani yoo gaafiin kun dhiyaatuuf qulqulluun Phexros hogganaan duukaa bu'ootaa aati jedheen ilma waaqa jiraataati jedheen galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u Oromoon maal jedhan isiniin jedhee dhugaan ilmoo waaqaati jedhan isiniin jedhe amma immoo Phexros maal jechaanii jira Kiristoosiin ati ilma waaqa jiraataati akka kitaaba qulqulluuttis abbaa fi ilmi ni jira jechuudha yookaan immoo waaqni ilma ni qabaa jechuudha ilma Yesuus jedhamu ni qabaa jechuudha ilma abbaa isaatii walqixa ta'e anga'oo ta'e ni qabaa jechuudha akkuma Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati jedhee waaqni ilmoo dhugaa jedhamu qaba jennee amannutti kitaaba qulqulluu irratti immoo Kiristoosiin qulqulluun Phexros ati ilma waaqa jiraataati jedheeni wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ilma waaqa jiraataa jedhamee kan ragaan ba'ameef gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee ifii isaa yoo dubbatu akkana jedha dhugaanis daandiinis jireenyis eenyudha jedha anadha dhugaan eenyudha isadha daandiin eenyudha isadha jireenyi eenyudha isuma gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf akkuma Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati jedhe Yesuus ilma waaqa jiraataa jedhamee kan qulqulluu Phexros ragaa ba'ameef waa'ee ofii isaa yoo dubbatu dhugaan anadha ani ilmoo waaqaati isiniin jechaa jira kan isin dhugaan ilmoo waaqaati jettanii too waaqeffattan anadha kan waaqa waliin hariiroo qabu abbaaf ilma ta'anii tokkummaadhaan waaqummaadhaan jiraatan kan waaqeffamu anadha jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee ofii isaa dubbatee jechuudha inni lammataa haga ammaa waa'ee maalii taasisaa jirra waa'ee dhugaa taasisaa jirra maaliif maal wal dorgomsiisne aadaa Oromoo keessatti waa'ee dhugaa maaltu jedhame waaqa wajjiniin wal qabsiisee too jechuudha kitaaba qulqulluu irratti ammoo dhugaan eenyu jedhamee ibsamee kan jedhu laalaa jirra inni lammataa waaqni dhugaa dhalee namni immoo aadaa dhalee jedha Oromoon ana waliin jirtu waaqni maal dhalee namni immoo maal dhalee waaqni dhugaa dhalee waaqaan waliigaluu namni barbaadu dhugaadhaan waliigaluu qaba malittiin waaqa wajjin waliigaltan dhugaadha malee wanni biraan jiru irra deddeebi'ee kaasee jira dhugaa balaaleffachaa waaqaan waliigaluun hin danda'amu kanaaf waaqa abbaa beekuu kan barbaadu uumaa kan beekuu barbaadu dhugaatti buluu qaba dhugaadhaaf ragaa ba'uu qaba dhugaa waliin jiraachuu qaba dhugaatti cichuu qaba namni dhugaa qabachuudhaaf kirkiraa ani waaqa wajjiniin nan jira jechuun danda'u waaqa qofa miti kan dhugaa dhalee namni immoo maal dhalee jedha aadaa dhalee jechuun maal jechuudha aadaan meeshaa waliigalteeti aadaa jala afaan ni jira afaan meeshaa waliigalteeti aadaan seera hawaasummaa kan ittiin hooggantanidha aadaan sirni cidhaa kan ittiin hoogganamudha aadaan booyichi kan ittiin hoogganamudha aadaadhaan hooggantu bar akka bartanitti miti booyichi akka barametti miti jireenya hawaasummaa akka barametti bar
cirni bar akka barametti bar amma akkaataatti uffatan kan argitaniittu akkanatti uffatanii deemuun mataa isaatiin bar aadaadha. Akkitti nyaatanis aadaadha bar. Akkitti dhuganis aadaadha. Akkitti jiraatanis bar aadaadha. Akkitti rafanis uffanni uffatanis aadaadha bar. Akkitti dubbatanis akkitti jaarsummaa dhaqanis aadaadha. Akkitti dubbii muranis aadaadha. Eenyu dhale kana yoo jettan namni aadaa dhale. Kanaafuu namni walii galuudhaaf maal fayyadamuu qaba? Aadaa isaa kabajachuu qaba. Safuu isaa kabajachuu qaba. Kunuunfachuu qaba. Gaafa safuun bade hawaasni wal borcaa. Gaafa aadaan bade namni walii galuu dhaba. Gaafa safuun bade wanni itti wal amansiistan maalidha meeshaan itti walii galtanii wanni hundi walunkuraa. Jarana safuu keenyatti adeebinu namni aadaa dhalee namni namaan kan walii galu safuudhani. Jarana aadaa keenyatti adeebinu uumaa keenyatti adeebinu. Jaarsoliin biyyaa abbootiin haadholiin duudhaa kanatti akka deebinu hojjechuu qabna. Maaliif namni aadaa dhale kan namni aadaa malee hin jiraatu bar. Aadaa keessa bar seeratti hin jiraattantu jira. Aadaa keessa bar ollaa keessaniin akkamitti akka jiraattan argachuu dandeessu bar. Aadaa keessan keessa bar daa'imman keessan akkamitti akka guddifattan achi keessa jira bar. Aadaan bar waan baay'ee of keessaa qaba bar. Tuffatamaadha seetanii lakki. Kan abbootiin keenya raawwatan kan kabajnee ulfina laannee fi ceesisnu malee kan irraanfannu miti. Amma ani maal kaasuun barbaade akkuma waaqni dhugaa dhale namni immoo maal dhaleera? Aadaa dhaleera. Seerri namni waliinii isaatiin walii galu aadaa ta'ullee waaqa wajjiniin walii galla yoo jettan garuu aadaadhaa ol dhugaatti buluu qabdu. Aadaadhaa ol dhugaadhaaf harka kennachuun ni barbaachisa. Egaa akka kitaaba qulqulluutti ammoo maal argannaa waaqayyoon aadaa keessatti dhugaadhaan ilma namaatiin waliif gale akkuma jennu kitaaba qulqulluu irratti ammoo mul'ata sadiitu jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa eegalee gaafa laaltan maal jedhaa? Guyyaa sadaffaattis Galiilaa Qaanaatti cidhatu ture jedha. Maaltu ture? Cidhatu ture sargii jechuudha bar. Guyyaa sadaffaa kan jedhame kuni maali jedhaniito hayyoonni mana kiristaanaa yoo hiikan guyyaan inni duraa bara seera laphee yookaan ammoo bara seera uumaatiin ilmi namaa waaqa itti argatu jedhu. Akkam yoo jettan yaa waaqa rooba roobsitu jedheetoo bara itti waaqa waaqeffatu. Yaa waaqa aduu baastu jedheetoo baratti waaqeffatu. Yaa waaqa malkaa uumte yaa waaqa tulluu uumte naa kadhatami jedheetoo baratti waaqeffatu. Bara Abrahaam, bara Yisahaaq, bara Yaaqoob, bara Henook faa barri kuni namni seera uumamaatti fayyadamee uumama laalee waaqayyo baratti argatudha. Bu'uura kitaaba Iyyoob boqonnaa 12 irratti barreeffameen bineensota gaafadhu sitti himoo, simbirroota gaafadhu sitti himoo, qurxummiiwwan gaafadhu sitti himoo, beeladoota gaafadhu sitti himoo, maal yoo jettan harki waaqaa akka kana hojjate argaa jirtu. Uumamni afaan baasee dubbataa bar ol jettanii samii gaafa laaltan waa'ee waaqaa wanna ta'e isinitti himu. Gaafa dachiin marga biqilchitee argitan waa'ee waaqaa wanni isinitti himu hin jiru. Gaafa kan facaastan biqilu waa'ee waaqaa wanni isinitti himu hin jiru. Gaafa daa'imti garaatti hafte arjummaa waaqayyootiin dhalachuudhaaf geessee guddattee dubbattee mul'attu. Kuni mataa isaatiin waa'ee waaqummaa waan isinitti himu hin qabu. Kanaafuu guyyaa tokkoffaa kan jedhame akkuma waaqayyoon seera uumamaa irratti hundaa'eetoo ilma namaa waliin dubbachaa ture seera uumamaatiin waaqayyoon kan ittiin wal qunname bara sana agarsiisuudhaaf aadaa Oromoo keessas ni jira bar. Yaa waaqa malkaa kana uumte naa kadhatamiin jira bar. Yaa waaqa tulluu kana uumte naa kadhatamiin ni jira bar. Yaa waaqa uumama kana uumte jedhanii uumamaan uumaa raajeffachuun bar aadaa Oromoo keessas ni jira. Akkuma Abrahaam amlaaka tsahaay tanaababanni yaa waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu na dubbisi jedhetti Oromoonis aadaa isaa keessatti uumama irratti hundaa'ee waaqa walii galtee uumaa ture. Walii galteen sun garuu
dhugaadha jechuudha. Walii galteen sun maalidha waliin jechaa jirra? Dhugaadha. Inni lammataa abboommii kurnan Waaqayyoo biratti kennamanidha guyyaa lammataa kan jedhame. Seera ba'uu boqonnaa 20 irratti argattu. Egaa dura seera uumamaatiin sammuu keessan fayyadamtanii uumama ilaaltanii Waaqni akka isa hubattan carraa erga kennee booda sadarkaa lammaffaatti ammoo abboommii kurnan Waaqayyoo barreeffamaan Museedhaaf laatee jira. Kuni guyyaa lammataatii jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Guyyaa sadaffaatti yoo jedhamu kana agarsiisaa jedhu. Guyyaan inni sadaffaa bara kakuu haaraati. Guyyaan inni sadaffaa bara wangeellitti lallabamedha. Guyyaan inni sadaffaa dhugaan anadha kan jedhe gooftaan Yesus Kiristoos ifii isaatii foon uffatee ilma namaa gidduu bara itti deddeebi'edha. Guyyaa sadaffaa kan jedhame wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti maal jedhaa? Duraan dursee jechatu ture jedha. Jechi kuni ammoo Waaqayyo waliin ture jedha. Jechi mataa isaatiin ammoo maalidha jedha? Waaqadha jedha. Argaa jirtu? Kanaafuu Waaqni dhugaa dhalee namni immoo aadaa dhale yoo jennu ilmi namaa Waaqa waliin wal quunnamuudhaaf walii galtee raawwachuudhaaf kan isa barbaachisu dhugaa akka ta'e. Waliinii isaatiin immoo hariiroo gaarii uumuudhaaf aadaan akka isa barbaachisu. Kitaaba qulqulluu irratti ammoo Waaqayyoon seera uumamaarraa eegalee abboommii kurnan isaa nuu laachuudhaan bara kakuu haaraa ammoo ilma isaa dhugaa isa jedhame erguudhaan dhugumatti isa waliin hariiroo dhugaa irratti haqa irratti hundaa'e shaftii kan hin qabne waanii biraa shira biraa kan of keessaa hin qabne akka isa waliin uumnu nu godhee jira jechuudha. Inni sadaffaa dhugaa waa'ilii waaqaa. Dhugaan waa'ilii waaqaati. Borana bira gaafa deemtan dhugaa waa'ilii waaqaa jedha. Waa'ila jechuu isaati. Akka Oromootti Waaqni tokkodha. Kanaaf yoo waamullee Oromoon Waaqa isaa tokkicha qixxee dhibbaa, tokkicha maqaa dhibbaa jedheetu Waaqa isaa faarsa. Kanaaf Waaqni tokkodha. Wanni daamu hin jiru, wanni dabalamu hin jiru. Garuu immoo tokko ta'ee haga dhibbaati. Goonka jechuudha. Inni dhibbaa olii si bara lakkoofsan. Lakkoofsi dhibbi garuu gonkummaa waan agarsiisuuf Oromoon Waaqa isaa tokkicha maqaa dhibbaa yookaan tokkicha qixxee dhibbaa jedheetu waama. Kanaaf Waaqni tokkicha dabalatan qabu, idaatan qabu. Waa'illi isaa eenyoo jettan garuu dhugaadha. Ana waliin jirtu hundi keessan. Waa'illi isaa eenyu? Hiriyaan isaa eenyu? Kan maddi isaa jiru eenyu? Kan mirga isaa jiru eenyu? Yoo jettanii inni dhugaadha. Kanaaf dhugaan waa'ilii waaqaati. Michuu waaqaati. Waa'ila isaati. Kakuu lamaan irrattu jechuun kitaaba qulqulluu irratti ammoo ilmi waaqaa waa'ila waaqaa akka ta'e yoon itti himu barreessaanii wangeelaa qulqulluun Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti maal jedhaa? Dursee maaltu ture jedhaa? Jechatu ture. Jechi immoo eenyu wajjin ture jedhaa? Waaqa wajjin ture. Jechi kuni eenyu ture jedhaa? Waaqa ture jedhaa. Dursee jechatu ture. Jechi Waaqa waliin ture. Jechi kun immoo eenyu ture? Waaqa ture. Jecha kan jedhame eenyu yoo jettan inni bargooftaa Yesus Kiristoosidha. Lakkoofsa 3 irratti hundi kan isaan ta'e akka ta'e kan ta'e keessaa tokkoyyuu isaatiin ala akka raawwatamne ifaan ifatti addeessitoo nutti hima. Kanaaf jechi Waaqa waliin ture yoo jedhe jechi waa'ila waaqaati jechuudha. Na dhagaa jirtu? Jechi waa'ila eenyuti jechuudha? Waaqaati waliin turanii jechuudha. Waliin addunyaa kana uumanii jechuudha. Sammuu abbaatiin yaadamee jecha ilmaatiin dubbatamee hafuura qulqulluutiin ammoo jiraata bara baraa akka ta'u ilmi namaa akka uumamu kan taasise hariiroo isaanii kanadhaa jechuudha.